hoogganaa kanaa fi Hajiir Jawaar kamtuu turra hordoftoota hedduu qaba. Namni kun gahumsaa fi dandeettii waa takka hin qabu. Kabajamtoota daawwattoota keenya akkam jirtan nagaa fayyaadha. Kun bar koomediyaadha. Bar koomediyaan akkuma beekamu dhimmoota hawaasummaa, dinagdee fi siyaasaa dhimmoota garaagaraa kan biyya keessaa biyya alaa qabatee yeroo yerootti isin dhiyeessa. Arras dhimma dhiyootan deemaa turte dhimma torbaan dabre kana ajandaa hawaasaa taatee miidiyaa hawaasaa kanaa fi miidiyaalee garaagaraatiin deemu jirtu irratti qabxiilee ijoo hanga tokko qabannee dhiyaanna. Rakkoon diree dhawaa irratti Oromoo Somaaleen qabdu maalii jee namni hedduun ganaa haareetti kaasa. Kun rakkoo gartee yeroo mootummaa ce'umsaarraa sarkaanfateetu hanga ammaatti dhufee rakkoon akka jirtu taate rakkoo amma jirtu irratti rakkoo san ammoo akka hin furamneef yookaan ammoo furmaanummaanuu akka hin dhiyaanneef yookaan akka tattaaffiin furmaata akka godhamte hoo ni jirti moo hin jirtu waan jiru hanga tokko haafnee ol ilaalla. Kanaan dura toora waggaa lama dura miseensi paarlamaa Abduu Jawaar rakkoo diree dhawaa keessatti mul'attu mootummaa fi bulchiinsa dhuunfaa keenyaa hin qabnu mana marii gartee keessa akkaataa lakkoofsa uummata kanaatiin sagalee hin qabnu mana marii federeeshinii keessatti hirmaannaa hin qabnu. Kanaaf magaalaan tun referendeemii gaggeeffamee akkuma gartee jalqaba jaametti referendeemiin godhamee naannoo Oromiyaa yookaan naannoo Somaalee jalatti osoo galte yookaan ammoo mootummaa federaalaatiinis bulchiinsa gartee magaalaa federaalaan bultu taate akka Finfinnee kanatti yoo dhaabbatte yaada jiru fakkaatu paarlaamaa irratti kaasee baay'ata dhuunfaa keenyaa baay'ata hin qabnu mootummaa federaalaa nu ramadaa kanaaf baay'innis gahaa miti tajaajila uummataa sirrii kan nu dandeenyu waan jiru kaase. Eeganni waan kana kaasee miidiyaan riippoortar gabaasee boodatti koominikeeshiniin magaalaa Dirree Dhawaadhaa dhimmi sun dhimma keenyaa miti, dhimma bulchiinsaati miti, ejjennoo bulchiinsa magaalaa Dirree Dhawaati miti jee waan san faalleessee jechuudha ifaa ifatti. Kun maal jechuudha? Waan inni qabxiinnicha keessa kaase keessaa tokko waan inni kaase bulchiinsi magaalaa Dirree Dhawaa eenyummaa kophaati qaba. Ka Oromoo yookaan ammoo ka Somaaleeti miti. Naannoo Oromiyaa yookaan ammoo naannoo Somaalee jalatti buluun dirqama miti. Naannoo Oromiyaa yookaan ammoo naannoo Somaalee jalatti yoo galte sabaa fi sablammoota Dirree Dhawaarraa gartee abbummaa Dirree Dhawaa falmaa qabanii jira. Sabaa sablammoonni jiran kun eenyummaa addaatu Dirree Dhawaa keessa jira. Dirree Dhawaa eenyummaa addaa qabdi. Eenyummaa Oromiyaa fakkaattu yookaan Oromoo fakkaattu yookaan ammoo Somaalee fakkaattu miti eenyummaa kophaa qabdi jee koominikeeshiniin bulchiinsa magaalaadhaa kaasee waan san falmee jechuudha. Kun ejjennoo mootummaa jechuudha yeroo sanitti wanni isaan jedhan ejjennoon teenya ejjennoon akka bulchiinsaatti qabnu referendeemiidhaan naannoon tun takka galuudhaa miti jennee falman jechuudha waan kana. Maal jechuun kun nama gartee yaada san dhiyeessee miseensa paarlaamaa kabajamoo Abduu Jawaar akka gartee nama gocha biraa raawwateetti nu faallessitee ejjennoo keenya alaa waan gartee sabaa sablammoota waliin buusuu jennee hanga gartee dhiibbaa hedduu irra godhanii jechuudha sababa sanirratti jechuudha. Kun wanni agarsiisu gama furmaataatti yaaduu dhabuu isaaniiti jechuudha. Kabiraa rakkoo Dirree Dhawaatti amma kaatuuf namni hedduun komii gama seeraatiin jirtu gama heeraatiin jirtu kaasan. Muummichi ministeeraa yeroo dabre kana paarlaamaa gubbatti qaama naannoo Oromiyaa turte osoo gartee mootummaan caaseffamni mootummaa federaalaa kun kan gartee TPLF gaafa wayyaanee kun hin dhufin qaama Oromiyaa turte jee kaase. Waan san dhalattoonni Somaalee mormanii walgahii godhanii hoteela Sharaf keessatti waan san mormanii muummichi ministeeraa waan san manaama wal harkillee jedhanii dubbatanii mormii ifaan morman jechuudha. Mormii isaanii sana hordofee namoonni adda addaa gartee naannoo bulchiinsi magaalaa Dirree Dhawaa kun isiin tun akka naannoo Oromoo takka yookaan ammoo lafa Oromoo takka hin shoruuf kooyne lafa Oromoon fakkaanne eenyummaan Oromoo keessatti lalifne kan godhu jiru bulchiinsa achi jiru qaama bulchuu jiru. Qaamni bulchuu jiru kun magaalaaf Oromoodha. Garuu akka gartee isiin tun naannoo Oromoo taatee dubbachuutu jiru. Kanaaf ragaan tokkoffaan viidiyoo isaa jira. Dirree Dhawaan saban qabduu jee kan inni haasawee jechuudha. Dirree Dhawaan saban qabduu gandaa fi gandatti wal lolan malee saban qabduu Dirree Dhawaan jee haasawee. ብሔር የሚባል የለም የምልበት ነገር አንዱ ይሄን ነው። እኛ ስንጣላ እኔ ለጋሬ ነኝ ሰፈሬ
ስንጣላ ከአዲስ ከተማ ከአምስተኛ ጋራ ዋቴቨር ኦሮሞ ሆን ሶማሌው የአክስቴ ልጅ እዛ መንደር ካለ እኔ ጋር አይመጣም ጥለኛ ስለሆነ ማለት ነው በሰፈር ነው በቃ የሰፈር ነው አዲስ ከተማ ትደባደባለህ ለጋሪ ጋራ ስለተጣላ ብሔር የሚባል የለም ምልበት ነገር አንዱ ይሄን ነው ፖሊስ መሬትም ቀፊራም ስንጣላ ኮኔልም ስትጣላ እርስ በርስ ከመንገበታችንና መንገበላይ ስትል በሰፈር ነው በቃ ሰፈርህን ለማስከበር እነዚህ እንደ ውጪ ሀገር ጋንግስታሮች ማለት ነው የራስን ለማስደፈር የምታደርገው ነገር አለ ድንበር የለኝም ባይዘወይ በሁሉም ነገር ላይ ይሳተፋለሁ እምነት አይገድበኝም ብሔር አይገድበኝም ስለዚህ የድሬዳዋ መገለጫ አንዱ ድሬዳዋ ሰፈር እንጂ ብሔር የላትም መንደር እንጂ ብሔር የላትም የሚል አመለካከት አለን ይሁን ወንኒ ነገርሲሱ ከንቲባን ቡልቺንሳ መጋለቲዳ ቦከዲር ጀዋር ድሬዳዋ ሰበን ቀብዱ ጄ ሆጉን የከነጆ ነምኒ ብራ አከመከጁቱ ራይ ገመቹ እንኑ ሰበን ቀብዱ ጄ ጉዱበቱ namni bira akkuma inni jiru kanatti saban qabdu የሁሉም ናት jechuu san fudhataa jechuu kanaaf namni fedhee abbaan fedhee fedhu arra dhufee fedhu boru dhufee fedhu khaalee ka dhufees falmachuu danda'a jechuu kanaaf qaawa kan banee hulaa ka banee kasilaa cufuu qabu ka furmaata barbaaduu qabu isaa jechuu inni isa uumataniif namni hedduu lubbuu isa dubbatan akka waan namni dhuunfaadhaan fedhii isarraa dhabee yookaan ammoo dhuunfaadhaan isarraa namni jibba qabutti ilaala kanaafi miti ammoo takku faratti wanti laallu goomsanii qabaanne kun goomsanii qabaa wanni laallu qabdu goomsa qabaachuu namichi barnoota siyaasaa gartee kan bulchuu gargaaru qabatee dandeettii yoo qabaate hoggansa dandeettii hoggansaa yoo qabaate muuxannoo yoo qabaate hogganuu danda'a namichi kun ni qabamu qabu barnoota isaa ragaa barnoota isaatti qabatamaan tokko fiduu dandeenya barnoonni isaatis gahaa miti takka digirii bitatan fakkaatti barnoonni isaa gahaa miti takka lamada yoo gartee namichi kun dandeettii fi hin qabaannellee hanqina gahumsaa qabaatillee namoota gartee barbaachisoo bakka itti hojjetan irra ramadee namoonni isa marsan gahumsanii qabanii namoota cimoodhaa kajuudhaan qabne jechuudha. Silaa namni fi guulaafaa yoo taate namoota cimaadhaan yoo marfamte namoojii ooltu fakkaata waan taateef gahumsaan hojjechuu danda'a jechuudha namichi kun. Inni faallaa kanaatiin namoota qabatamaan waan jiru kun ni beektan namoota jajjabaa hunda aangoorraa fageessee caasaa ekspertii adda addaa keessaa fageessee namoota ifii fedhu namoota gartee isa fakkaatan ka dandeettii hin qabne ka gahumsa hin qabne namoota isa faasuu qofa danda'u waliin qabatee jechuudha kun qabatamaan agartan ragaa waan kanaa yeroo hedduu keessatti homiin dhuguu uummata irratti kaatu homii isa hubatee deebisaa akka qaama bulchiinsaatti kan nu dhiisee namoota tiiktokoroota feesbuukoroota yuutuubaroota namoota gartee barnootaaf isaa wal quban qabne namoota siyaasaaf isaan duudaa garaadha kan gartee maaltu deemu jira maal ta'uu qaban beeyne wali qabatee Direedawaan gurguramne bakka jirtii kunuuntuu keessa jirraa jeen jechuu ifa ifa demo katiba bulchiinsa magaalaa Direedawaa obbo Kadir Jawaar hojii xiyya ni harkitanii daawwata jeen turre hunoga eegaan sidde adde arko khaytifoo idduun gammade tajaafe jenna jaafe yuutubara obboleessa keenya pranki isaatis ni ilaala hojiilee inni hojjetu takkalekaas ni ilaala hedduun dinqisiifadha jaafe har'aa miti duraafillee waan dandeenyu akka bulchiinsaatti akka obboleessa keenyaatti isa cinaa jiraachuu fi deeggarsanii barbaadullee isaaf godhuuf isa gargaaruudhaaf akka bulchiinsaatti qophii ta'uu keenya asumaanii maqaa qiyyaa fi maqaa bulchiinsaatiin ibsuu barbaada tifuu fi jabaadhu jechuu barbaada obboleessa kiyyaa. Wali qabatee jechuu jira kan baajata baasee fi kun eenyu komatamuu qaba inni yoon komatamne jechuu kanaaf habira namichi kun gahumsa qabaachuu dhabuu isaa tana habar godhuudhaaf dho'isuudhaaf yeroo hedduu ayyoon gartee aangoo raawwii uummata keessan deemaa niin jaalatamaa maal jedha kun waan biraati waan jaalatamuusaa namni silaahuu ejjennoo qabaatee waan tokko waan silaa hojjechuu qabu hojjenne namni hundi jaalachuu numa mala waan silaa gartee tarkaanfii fudhatee sirreessuu yoon sirreessine namni hundi akka inni fedhetti qilleensaan karaa hunda yoo bira deeme namni hundi jaalachuu mala kana qofaa miti habiraa jira inni kun rakkoo jirtu furuu daran rakkuma sanuu ni hubata amma gaafiin Oromoon gartee Direedawaa irraa qabdu yeroo dabreetti gaafiin gartee gaafa heriisee sagantaa san godhan nagaa bu'uuraa san kahan uummanni mormeessan wanni uummanni dubbate waa'ee Direedawaa eenyummaa fi abbummaa Direedawaati inni dhufee immoo Direedawaa shunkurtaa miti gurguramtu akkuma tiikita koroni jansan jedhechuu deebisee duris magaalaan tun Oromoonis xiyya jette Somaaleenis xiyya jette mootummaan federaalaa isin lameenuu hanga mootiin takka kannamtu wanta hafi wajji bulchaa sabaa sablan hammadhaati jaamee deebisaan kan name kana kanaafuu waggoota shan shananitti bulchaa jira dachii dabarsinee
kanninu dachiin yookaanis xiyya qofaa miti kaaree 500 takka maqaa hadiirootiin jiraatee kaaftaa nama gurguruu miti. Shunkurtaan taane yookaan dinnichaan taane magaalaa baasnee kuduraa fi muduraa baasnee chirichaaruudhaan magaalaa ka gurguru. Shunkurtaan taane yookaan dinnichaan taane magaalaa baasnee kuduraa fi muduraa baasnee chirichaaruudhaan magaalaa ka gurguru. Akkana jechuun gaafii haatee hundeedhaan nu banne jechuun nu deebisaa kan nu dura. Habiraati yeroo hedduu piroofaayilii isaa tolfachuu irratti yeroo fixanne. Kana keessaa uggoo haasa'u miidiyaa irratti yeroo hedduu guddaatu agartan akka gartee nama mana isaa bulchuu jirutti laaffisee haasawa. Heera mootummaa amma dura kan beeynes heera mootummaa waa'ee direedhaa maal akka jiru akka hin beeynes agartanii jirtan viidiyoo jira kan hunda viidiyoo irra ni ilaaltanii waan tokko haasa'uu isaa tokko kan ajaa'ibee jira. Maal jee viidiyoo irra ni agartanii abbootii amantaa kan gartee amantaa kiristaanaatis ta'e amantaa islaamaatis kaatolikis pirootestantis amantaa adda addaa hundaa'u yeroo tajaajila barbaadanitti dhufanii biiroo tajaajila argatanii jee. sababni isaa anaatu deemee itti dhaqee tajaajila isaanii isaan tajaajilaa yeroo isaan barbaadan ያየው ነው። አሁን ይሄ ሊቀ ብርሃናት ቀለመወርቅ ይባላል። ነጭ የለበሰው ይሄ ወደዚህ ያለው ይማናቸው ያለው ይሄ ደግሞ ጀለቢያ የለበሰው ሼክ ኢብራሂም ይባላል። ያኛው ደግሞ ፓስተር ሚኪ ይባላል። ያኛው ፕሮቴስታንትም ናቸው። ባይዘው የሸለሙበት ሌላ ነገር አይደለም። እውነት አገልጋይ በመሆናችን ነው የሸለሙ። አንድም ባለ ጉዳይ የኔን ቢሮ እነሱን አስተናግጄ አላውቅም። ለምን? እስከ ቤተክርስቲያንና እስከ መስጊድ እጄ ነው ማስተናግዳቸው። አይመጡም እነሱ አይመጡም። ለምን? ብዙ ምዕመናን አላቸው፣ ስራ አላቸው፣ ይሰብካሉ። አዋ እኔ ለማሰለ መስጊድ ሲሄድ እኮ በእነሱ ስራ አይደለም ማስረው ያሰግዱኛል። የኔ መሪዎች ናቸው አይደለ? ክርስቲያንም ብትሆንም ሄደ እኮ ትሳለማለህ መስቀል። ፕሮቴስታንትም ብትሆንም እኮ ሄደ ትዘምራለህ፣ ትጸልያለህ አይደለ? ስለዚህ እነሱ መጥቶ ያንን ሁሉ ምዕመናን ትቶ ከሚመጡ መንፈሳዊ ነገራቸውን ያስኬዱ። እኔ ደግሞ ችግር ሲኖር እዛው ቤተክርስቲያንም ለዛ ነው የሰጡኝ። አዎ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ፓትሪያርክ ይሄ ፎቶ ያስታውሳል? የፎቶ አስታውሳለሁ። ምናልባት አሞኝ ቱርክ ሄጄ ነበረ። ምን ነው ፕራይቬት ነው እሱ፣ ችግር ብናልፈው ይሻላል። እውነት? አዎ አብጄ እሱና የሱ ሉካም ብሉ ሊሸልም ብሎ ነበርና ሲመጣ ግን ማግኘት እፈልጋለሁ አሉ። ካሉ በኋላ መጣንና ወረቀቱን ሰርተፍኬቱን ሁሉ ነገር ሰጠኝ። ጸሎት አርግቶልኝ ባርኮኝ ነው የተመለስኩት። ዋው ደስ ይላል በጣም። ለዛ ሰምርባቸው ማል ይጀተሪው ነጋበተን ኢሳን ከነ የሮ ምዝደቆ ኢሳን ነሳች ዛይ ኦርቶዶክስ ሄዱ አበኒ ኸንገርቴ ቅዳሴ ኸንዱ ክርስቲያናቲስ ኦርቶዶክስ ሄዱ ማን ቀበኝቻ አናቱ ደቄ ኢሳን ተጃጃጂ ሜ ሎጂካሊ ሐላሉ ዋፊተን ዋይኒ ጌታ hordoftoota amantii islaamaa keessa majlisni direedawaa ni jira. Hogganaan pirezidaantii majlisa direedawaa hogganaan ni jira. Hogganaa kanaa fi Hajiir Jawaar hamtuutu irra hordoftoota hedduu qaba. Hamtuutu irra nama tajaajilu hedduu qaba. Isiniifin isa kana deebisa. Hayyee kan kaatolikiitis ta'e, kan pirootestaantiitis ta'e, kan ortodoksiitis ta'e abbootii amantii kanaa fi isa hamtuu irra hordoftoota hedduu irra qaba. Hamtuu dirqama irra hedduu qaba. Abbaan amantii islaamaa yoo taate islaama qofa dirqamni ni qabu takka. Kan kiristaanaa yoo taate ortodoksii qofa. Kan kaatolikii qofa. Kan pirootestaantiitis pirootestaantii qofa. Hajiir Jawaar ammoo kantiibaan kana hunda walitti qabatee amantii qabuu fi kan qabne hunda dirqama qabachuu tajaajiluudhaaf. Yeroo inni gartee mana amantii tokko tajaajiluudhaaf biiroo isaa dhiisee qaamaan dhaqutti tajaajila jechuun qaama isaatiin dhaquudhaan miti beekadhu. Isaa tokkos tuubate malee tajaajila jechuun ziyaaraan ni dhaquu fi tajaajilli waan adda addaati. Fakkeenyaaf yoo ifaa barbaadan, yoo harta barbaadan, yoo intarneeta barbaadan, yoo karaa barbaadan, waan isaan barbaadan kanaaf Hajiir Jawaar dhaquun furmaataa miti, tajaajilaa miti kun inni akkasii yaada. Tajaajila jechuun inni dhaquu sanii yaada. Anaan dhaqee tajaajila barbaadan jee. Waan kana ilaala. Tajaajila jechuun maal jechuudha? Inni dhaquudha. Isaan dhufuudha. Kanaa miti jechuudha. Tajaajila kan namuu jira, akkaataa kan namuu jira jechuudha. Biiroo Hajiir Jawaar qaamaan parsilaal yeroo hedduun deddeebi'e hajaabu. Nama hedduutu yeroo hedduu deddeebi'e biiroo isaatti hin jiru. Arbaa fi maarree guyyaa abbaa dhimmaa jee guyyaa lama jiran fakkaata. Guyyaa abbaa dhimmaa jedhanii sanuu kaameraadhaan ittiin ilaalanii namni gartee kaameraan ilaalaa abaluu naqaa abaluu naqinaa hin jiru jaanidha. Oliin cikaa'u. Qabatamaan beekan kana abaluu guyyaa wajjin isinii ma barbaadan jechuudha. Kanaaf namichi kun fakkeessuma jecha akka nama gartee biiroo taa'ee isaa 24 tajaajila mootummaa kan nutti
anaatu itti dhaqaa jechuudha. Itti dhaquun isaa kun sirriidha moo sirrii miti erga barate jechuudha. Tajaajila lammiilee tajaajila barbaadan asitti dhiisee inni masgiida yookaan kasalaataaf hin dhaqne jechuudha. Tajaajilaan kan najee majlisa dhaqee yookaan tajaajilaan kan najee maskaana dhaquunsa tajaajila uummataaf sila hannuu qabu dirqama isaa san hir'isuudha malee bahuu miti jechuudha. Kabira yeroo ayyaanni qullubbii gahu yeroo ayyaanni adda addaa gahu Gabriel ayyaanni adda addaa jiru karaara dhaabbatanii tajaajila mootummaa hannuu dhiisanii bishaan hiran kun fakkeessuuf yeroo fakkeenyaaf yeroo dabre yeroo isaan waggaa dabre kana jechuudha. Yeroo isaan qullubbii ayyaana qullubbiitiif karaara dhaabbatanii haayilaandii namaa hiraa jiran san bishaan shagame kana ganda awwaadaayi. Karaa ganda lijii kana ganda awwaadaayi ganda hedduu bishaan hin jiru, boombaan hin jiru, boombaan dhugaatii hin jiru. Harreedhaan laga dhaqatan bishaan dhaqatan fagoo deemee uummanni boombaan hin jiru jechuudha. Fakkeessuudhaaf kaameraadhaaf viidiyoodhaaf bakka sanitti haayilaandii kana jechuudha. Namichi kun gahumsanii qabu moo qabu isiniif hin ilaalaa isin. Haayilaandii inni guyyaa tokkocha namaa hiruu fi namoota bishaan harreedhaan dhaqatu soo waliin ilaala. Kan biraa heeraa fi seera ittiin bultu dirreen dhawaa ittiin bultu kana dambiilee isiin qabdu caaseeffama jiru kana namichi kun sirriitti dubbisee addaan baafata. Maaliif jennaan namichi heera mootummaa keewwata 100 qabu addaan baafanne waan itti aanee dhufu kabiraa adda baafachuun isaa akka jabaadha jechuudha. Kanaaf gahumsa isaa wanni gartee namni isa dubbatuuf wanni gahumsa isaatii hanqina isaatii jee dubbatuuf kan gahumsa hin qabne kan dandeettii hin qabne kan gartee hoggaa inni tuqame qofa dubbatu. Inni wanni dubbatuuf yeroo hunda tuqamuu isaa qofa malee rakkoo namni dubbatu nu hubatu. Rakkoo san meessuudha jecha personalize godha dhimma dhuunfaa godha namni gartee waa'ee isaa yoo dubbate manguddootti erga. Adawwiin kadiirjoo hallaaltu peermuudhaa tiraangilii yookiinis bahara zulumaatitti rabbii si yaa naqu. Afiira dhaqee dinnichaa bita malee namni biyya bituu nagar. Heerri Oromoo naman arrabsu obboleessi yoo dogongore obboleessa kiyyanii dogongortee jee dogongora irraa deebisa malee biyya kana eenyu bulcha. Federaalaa bulcha. Kajeellaan biyyaa ni jirti. Arraamii duris ni jirti. Abbaa biyyaati rooba keessa filanne nuufte kantiibaa dirree dhawaadha kadiiroo jechuudha. Tuqaa isaanii hin dandeenyu jechuudha. Namni waa'ee isaa dubbate nama namatti erga yookaan afiif namatti dubbata nama garii jaallatisa fagaatee jaallatuu danda'u kan jaallatuu dandeenye immoo namaan qaba kan manguddootti erga jechuudha. Kan gosaan qoodee gosaan na dubbatan jee guruupii ijaaree gosa keessatti guruupiidhaan narraa deebisaa jedhee dubbata jechuudha. Namni kun gahumsaa fi dandeettii waa takka hin qabu. Namni jajjabaan hedduu jira namni gahumsa qabu. Namoota gahumsa qabu san karaa aangootti fiduudha. Nama akkanaa immoo bakka isa mattu haa'uudha. Yookaan bakka kubbaa taphatu akka yookaan bakka jootanii taphatu yookaan bakka gartee waan taphatu jechuudha. Kanaaf rakkoon dirree dhawaa namni gartee amma yeroo ammaa kanatti itti gaafatamu isaa fi isaa jechuudha. Kun loojikaalii yoo ilaaltan rakkoo godina Harargee ba'aa miskii itti gaafatama godina Harargee lixaa kiraamii maaliif isaa bulchiinsa isaaniitu hannamee irra jira. Kanaan nu Hararii Ordiinii magaalaa dirree dhawaa Hadiir Jawaarii kan Finfinnee Adaanechi akkanumatti kan Itoophiyaa biyya kan Oromiyaa Shimalisi akkanuma jechuudha. Affaara wal arbaati akkasuma akkasii jechuudha qabatamatti. Maaliif eega gartee aangoon tokko si kennamte aangoo san raawwachiisuun rakkoo achi keessatti furuun yoo dadhabde rakkoo san yoo furuu dadhabde gahumsa qabaachuu baatte aangoo san gallakkisuudha jechuudha. Nama dubartii rasaasaan ajjeefamte hangammaatti haqa isii baasii jedhanii dubbatanii dhuunfaan irra duulanii biyya keessaa biyya alaanaa irra jaaramanii irra dubbatan kajuu haqa nama barbaadu dhiisee nama akkanaa kanaatu akka waan gahumsa qabu dubbata jechuudha. Kanaaf rakkoo dirree dhawaa furmaata akkasuudhaaf qaamni bulchuulleen qaama furmaata barbaadu ta'uu qaba jechuudha. Qaama gufuu ta'uu qabu. Har'aaf asuma goolabna. Kun Barkoo Miidiyaa. Kun Barkoo Miidiyaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Barkoo Miidiyaa miidiyaa keessanii. Miidiyaan kun miidiyaa keessan. Miidiyaa kana jajjabeessuun dirqama keessan. Miidiyaa keessa jabeeffachuun ammoo dirqama keessanii. Miidiyaa kana jajjabeessaa. Miidiyaa kana maaliin jabeessin akka hin jenne YouTube. Chaanaala keenya kana subscribe, share, copy link, repost godhuudhaan. Hordoftoonni keenya akka heddummaatee ergaan keenya namoota hedduu bira gahee dhaamsi keenya bakka hedduu akka ga'u. Instagram keenya, TikTok keenya. Gama Facebookaatiinis yoo hordoftanii koppiliki gootanii laayikii fi sheer tiroobsitanii folloo gootanii koppiliki gootanii sheer gootanii waliif ergitanii waan biraata akkasiirraan eeggatu. Like nu godhaa, share nu godhaa, repost nu godhaa waan isinirraa eeggamu godhuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa.
nu hordoftanii ittiin qaanoytanii nu hordofaa ittiin salphattanii dhaamsisni argattan waan faayidaa qabu dargaggoota keenya fayyada bohaartii osoo bohaaraa waa barattanii waa barachaatti bohaartanii Barko Media subscribe share like nu godhaa repost nu godhaa cinaa dhaabbadhaa galatooma kabajamtoota daawwattoota keenya kun Barko Miidiyaadha. Barko Miidiyaan miidiyaa keessan jabeeffachuun dirqama keessani.